kana fura qulqulluu waaqa tokko amiin. Kabajamoo abbaa keenya lubaa Geetahuun Dheeressaa akkasuma kabajamoo abbaa keenya lubaa Hayyalee Sintaayyoo, kabajamtootaa fi jaalatamtoota koree waldaa afuuraa tololtummaa ijoollee qulqulluu Mikaa'el biyya keessas alas kan jirtan hundumti keessan nagaa Waaqayyo isa ulfaata nagaan isiniin jedha. Akkam jirtu? Amiin. Waaqayyo gooftaan keenya eegee tiksee isaa kanaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa dhimmi walitti qabamu keenya akkuma beekamu koreen waldaa keenya waldaa afuuraa tololtummaa ijoollee qulqulluu Mikaa'el biyya keessas alas kan jiran yaada guddina waldaa keenyaa gara fuulduraatti itti fufsiisuudhaa fi yaadan irratti walii galuun isaaniin beekama. Akkuma beekamu waldaan kun bara 2009 irraa kaasee hanga 2015 hanga guyyaa har'aatti hojiilee babbareedaa fi gaggaarii hojjechaa turuun keenya yaadatama. Haa ta'u malee egaa akkuma beekamu waldaan kun jalqaba zeeroo irraa ka'ee amma immoo hojii hojjechaa ture dabalatee baajetallee ni qaba. Koreen waldaa keenya ala jiranis koreen biyya keessa jiranis miseensis sababa tokko tokkootiin yookiin harcaatiin jiruun koree waldaa nuuf haa jijjiiramu jechuudhaaniin yaada kaasaniin guyyaa har'aa bakka itti gaafatamtoonni aanaa keenyaa jiranitti koree waldaa isinni duraa jechuudha kan waldaa keenyaa isaan duraa gaggeessaan taasifameef jechuudha. Warri haaraan immoo amma bakka bu'anii jiru. Kana raawwachuudhaaf immoo dirqama herregaa hojjechuun barbaachisaadha. Walumaa galatti guyyaa har'aa kana herregnis bakka isaan jiranitti hojjetameera. Wanti waldaan kun qabu maal inni kan jedhu gabaasa erga isinii dabarsee booda xumura irratti yaada jiru isin biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Tokkoffaa waldaan kun qarshii maallaqaatiin jechuudha hanga guyyaa har'aatti kan qabu baasiin ta'ee galii waliigalaa herreegamee haftee namni akkaawuntii waldaa keenyaa waldaa afuuraa tololtummaa ijoollee qulqulluu Mikaa'el irraati kan inni qabu gara koree haaraa warra amma filamanii kanatti kan darbe jechuudha. Qarshii 100,000 fi 800 fi birrii 500 fi 78 fi saantiba 87 dha jechuudha. Kuni qarshii callaa amma akkaawuntii waldaa keenya irratti argamudha jechuudha. Dabalataan immoo meeshaaleen waldaan keenya amma ammaatti horatee gara koree waldaa amma haaraa filatamanitti kan darbe montaarboo guddaa tokko mi'a isaa waliin jenereetara guddaa tokko uffata qindeessitoota ayyaanaa fireedhaan 12 teessoo dheeraa kan irra taa'amu yeroo xoofoon dhugamu 2 minjaala biiroo yookiin immoo isa kanadha jechuudha tokko teessoo pilaastikaa hirkoo qaban kan amma irra teenyee jirru 3 teessoo xixiqqaa 3 biiroo waldaa kan amma keessa jirru kana biiroo tokko akkasumallee yeroo xoofoon dhugamu miseensis ta'ee dadhabdoonni gaafa dhufanii hirmaatan kan ittiin nyaanni dhiyaatu meeshaaleen tokko tokko ni jiru. Isaanis tirii nyaataa gurguddaa 7 kidaanii waxii 3 saayinii nyaataa nikeelii 23 akkasuma saayinii nyaataa maayikaadhaan jiru 16 kan pilaastikaa 35 kan nikeelii dhugaatii 59 jookii 4 pilaastikiidhaan immoo kan jiran kan dhugaatii 31 fooxaa dadhabdootaaf kenname irraa fi 3 uffata xoofoo 9 shaamaa baakkoo 4 fannoo mormaa 45 kitaaba ergamoota jedhu 7 jaarikaanii abbaa leetira 20 1 kitaabota xiqqoo gurgurtaa irraa kanaan dura afan 11 nagee hojii hin eegalle 6 nagee hojii eegalanii jiran 5 galmee guddaa 2 buukii waldaa 10,000 1058 1781 baankii hojii gamtaa Oromiyaatti baname buukii tokko akkasumallee lafa magaalaa Gincii keessatti argamu kaaree meetira 250 walumaa galatti qabeenya amma kanaa guyyaa har'aa kanaa ani bakka bu'aa waldaa kanaa kanan ture guyyaa har'aa kana bakka koreen haaraan fi warri duraa jiranitti bakka haanaan jiranitti obboleessa kiyya haaraa koree kana gaggeessuudhaaf waldaa kana gaggeessuudhaaf bakka bu'e
obboleessa keenya obbo Ashannaa fi Kumsaatti kennuu kiyya. Asumaatiin kan mirkaneessu yommuu ta'u, isaanis mallattoo isaaniitiin mirkaneessan, innis mallattoo kiyyaan mirkaneesseera. Kan nurraa eegamu wal harkaa fuudhinsaa qofaadha. Isa immoo dhufanii akka isaan irraati wanta kana fudhatan. Waaqayyoon gargaaru. Ani yaada baay'een qabu, yaadni ani qabu hundumti keessan iyyuu jechuudha. Koreen miseensi namoonni asitti argamtan hojii Waaqayyoof jettanii iddoo kanatti kan argamtanii fi isin galateeffachuun barbaada. Isa kanatti immoo aansee hunda dura abbaa keenya luba Ayyalaa fi obboleessa keenya barsiisaa Dhayyaneeni gidduu keenyatti argamanii hanga yoonatti xoofoo qulqulluu Mikaa'elii kana waldaa kana sochoosaa kan turan bara baay'ee nu faana dadhabanii karaa garaagaraatiin kan waan adeemaa turtan waldaa keenya kan hojjechaa turtan yeroo kamittiyyuu jechuudha galata isin dhiyeessuun barbaada. Baay'ee isin galateeffadha. Akkaataan kanaan ammas akkaataa ifaa fi bilisa ta'een yeroo keessan aarsaa gootanii argamtanii akkaataa gaarii ta'een bakka qaamni aanaa jiranitti dhuftanii reega nuu gootanii waan jiru meeshaa waldaa kana namoota waldaa kana keessa jiran hundumaaf akka gaafii hin taanetti ifaan bilisaan harka walirraa fuudhinsa kana akka gaggeeffamuuf kan nu taasistan galatoomaayii isiniin jenna. Itti aansee yaadni koo xumuraa abbaa keenyaa fi barsiisaan keenya kan nu wajjin xaaraa turtan sagantaa keenya xumurree har'a addaan galuun keenya irra miti. Guyyaa waamichaa tokkicha fuulduratti hin qabnaa. Guyyaa nuti isin waamnu sanatti nuuf argamtanii waan nuuf wajjin xaaraa turtanii fi gatii dadhabbii keessanii miseensi keenyas bakka argamanitti nuuf argamtanii isinis geggeessaa isiniif goonee kabajaan jaalalaan akka deemtan barbaannaa. Sagantaa keenya wal harkaa fuudhinsi geggeeffameera jennee xumurree mana keenyatti gallee kanaaf nu osoo hin taane guyyaa tokkicha walitti deebinaan jedha. Galatooma. Asumaan wanti hin dagadhe jira. Keenya waldaa Furaata Loltummaa Ijoollee Qulqulluu Mikaa'el qamisii maqaa waldaa kanaatiin aarmaa waldaa kanaatiin hodhisiifatanii turanii. Kanaafiyyuu guyyaa irraa kana isaanitti waan naa kenni jedhamuuf qamisii 5dha. Kanas akka nu dagadhe. Abbaan keenya luba Geeta'uun yaada ilaalcha yookiin immoo adeemsa waldaa kana gara fuulduraatti illee deemuu qabu irratti nuunis immoo yoo balleessinee jiraanne akka abbummaatti gorsa isaan irraa barbaanna. Isaantu nu guddisee isaantu kaleessas sadarkaa kana akka geenyu waldaan kun sadarkaa kana akka ga'u hojii guddaa raawwataniiru. Lafti iddoo kana kan aanaa kanaati. Isaantu nu fayyamee akka iddoo kanatti walitti qabamu taasisee waan ta'eef kanaaf galata dhiyeessuun barbaada. Oolmaa guddaa nurraa qabu. Koreen haaraan irra filatamanis kana beekuu danda'utu irra jiraata. Egaa lafti yeroo ammaa kana baay'ee yeroo itti qaala'etti yeroo itti baay'ee namni lafaa jedhee hanga sadarkaa waljibbiinsaatti ga'utti lafa asirratti walitti qabamne iddoo kanatti akka xoofoo dhuunnu akkasitti walitti qabamnu waan godhaniif asumaan galatoomaa jechuun barbaada. Abboota kiyya carraa walumatti aansee lamaaniif iyyuu asumaan dabarsuu barbaada. Si guddaa galatooma. Amma akka dubbatametti egaa waldaan kun erga jalqabame waggaa gara jaanatti fakkaata. Naa yeroo sana innaa jalqabamu egaa obboleessa keenya Dajaneetu jalqabeeyyuu yeroo sana isin sirree eddasii galtan natti fakkaata. Yeroo isaan jalqaban nama 3 nama 4 tureeyyuu yaa'u yeroo sana nu faana Malaaka Salaam jiruyyuu isaan faana ta'uudhaan bakkas barbaannaan iddoo kanatti manni kiristaanaa qulqulluu Mikaa'ela iddoo kana egaa yeroo nu kennu fi kana egaa walakkaan jirtiyyuu akka biiroottis yeroo sana kenninee fi jalqaba irratti egaa waan guddaa hojjetamaa tureeyyuu waldaan kun akka aanaa keenyatti waan guddaa hojjeteera jechuun danda'ama. Tokkoffaan mana kiristaanaa kanattis yeroo sana ijoollee daa'immanii fi dabtaraa fi iskirbiittoo waan adda addaa akka gargaartan yeroo sanas waan guddaa hojjetaniitu. Isa irra caala immoo manneen kiristaanaa mana lubummaa aanaa dandii jala jiranis maallaqaanis ta'u akkasumas immoo gargaarsa adda addaatiin gubaa'ee qopheessuudhaan bakka tokko tokkotti hojii guddaa hojjetamee ture. Yaa'u isaan walitti qindooftaniiti kan hojjechaa turtanii. Har'as immoo ijoolleen kun immoo deemaniiru jettanii miseensonni keenya nu walakkaa ba'aniiru jettanii gara dubaatti of harkisuu otoo hin ta'in irra caala hojjechuu qabdu jechaadha. Ijoolleen baay'ee isin gargaaru. Isaanis amma har'a deeman lubni Ayyalas maabara kana keessaa waldaa kana keessaan ba'anii jechaan
isaan achumaan siin bira hin gaafatan siin bira hin dhufan jechaa miti. Hafuuraan siin faana jiru bilbilaanis siin gaafatu. Obboleessi keenya Dajaneenis magaalaa Adaamaa yoo jiraate sirree waan baay'ee siin gargaara jechaadha. Har'a iddoo kanatti yoo argamu baate irree bilbilaan irree ijoollee kanaan dura waldaa kana keessa jiran barumsa barsiisuudhaan wangeela beeksisuudhaan ijoollee kana gara kanatti akka jajjabaatanii akka hojjetaniif waldaa kanas akka jajjabeessan hin godha jechaadha. Kanaafuu si walakkaa ba'anii urtoo hin ta'in waan amma kanasitti fidanis iyyuu ijoolleen keenyas egaa jaalala waldaa kanaaf maaliif kiristaanummaan egaa isaan galeef amala kiristaanaa egaa beekaniif waan baay'ee gargaaraa jiru jechaadha. Waldaa kana sanachi ta'aniif asitti amanummaa egaa qabaniif jechaadha. Wanti hojjetamu amanummaan wanti hojjetame raagaa qabeessan amma isaan amma kan na gammachiisu wanta hojjettan sana viidiyoodhaan wanta qabatamaa ta'e isaaniifis dabarfamee boru amma waldaa akkanaa hojjetan namoonni baay'ee hojjetan jiru. Garuu qarshii sana kiisii isaaniitti kan galfatanis jiru. Kana amanummaa akka qabuuf immoo waldaan kun immoo maaliif waan hojjechaa jiru hunda raaga qabeessaadhaan jechaadha. Viidiyoodhaan agarsiisuudhaan akka addunyaatti agarsiisaa jira jechaadha. Ijoolleen Beeruut jiran ijoolleen biyya alaa jiran hundi wanta hojjetamaa jiru hunda raaga qabeessaadhaan ilaalaa jiru jechaadha. Kanaaf ganzaba sana maallaqa sanas gargaaraa kan jiran kanaaf. Kanaafuu isinis immoo kana caala immoo isaan caala hojjechuu qabdu jechaadha. Kanaafuu ani dhaamsi koo kan isin dabarsu jechaadha. Ergaan koo kan isin dabarsu jabaadhaa jechuun barbaada. Isin bukkee jirra. Biiroon keenyas asuma egaa ta'ee fi gara fuulduraatti akkuma dura isaan yeroo jiranitti akka gargaartanitti yeroo hundaa'us iyyuu bara mana kiristaanaa mana lubummaa aanaa dandii jala kan jiru hin gargaarra hin hojjenna. Mana lubummaa kanas immoo hin gargaarra dhigaafii guddaan goona jechuudhaan yeroo sana jalqabame jechaadha. Waan baay'ee waan irratus jira. Gara fuulduraatti walumaan taaneet immoo mana lubummaa kanas immoo gargaaruu qabdu. Kaayyoon keessanis mana kiristaanaa gargaaruudha, uummata kiristaanaa barsiisuudha, uummata nama rakkate gargaaruudha. Kana kaayyoon keessan. Kanaafuu gara fuulduraatti itti fufaa jabeessaa. Ijoollee keenyas immoo warra biyya alaa jiranis immoo wanta waldaa kana gargaaraa jiran mana kiristaanaa gargaaraa jiran Waaqayyo bakka jiranitti isaan haa gargaaru. Eebba isaa isaanitti haa firfirsu. Waan isaanis immoo gara biyya isaaniitti galanii waldaa kanas immoo isinis immoo qaamaan sin arganii ofoo kanas xabala tsaadiqii kanas akka qammasan Waaqayyo isaan haa taasisu. Waaqayyo eebba isaa isin irratti haa firfirsu. Ijoolleen keenyas amma ammaatti kan hojjetan abbaan keenyas obboleessi keenya barsiisaan Dajaneenis bakka deemanitti Waaqayyo immoo isaan faana ta'ee kana caalas immoo akka hojjetan Waaqayyo isaan haa taasisu. Nagaa isin haa kennu. Anas irratti nagaa ergaan koo gara fuulduraatti jabaadhaa isin jechuun barbaada. Inni guddaan waan hundumaa kan hojjechuu danda'u bu'uurri hidhaa waan hundumaa jaalaladha. Jaalala kabajadha. Nurraa kan barbaadamu isa kanadha. Kana jechuun karaa biraa koree har'a gadhiisni jechuun tajaajila karaa biraa immoo jiru waan dandeenyu waan beeknu hin dhaabne jechuu otoo hin ta'in kana caalaayyuu obboleessi keenya barsiisaa Dajaneenis haala jiru keessatti bakka jiru keessatti yaadaanis hojiidhaanis wanta hanqatus keessumaa hanga ammaatti miseensa alaa keessa jirra. Sila gaafa gartanii herreegnes xumurree gabaasa gochaadha kan jirru. Minaalbaata akka ammaatti sa'aatiin kee jirru kun akka yeroo kaanii akka baroota dabarsinee kana keessa waldoota hedduu keessa tajaajiluudhaaf haalli jiru baay'ee ulfaataadha waan ta'eedhaaf garuu hojiin hojjennu ji'atti dhufnee isa gaafa tokko xabalaaf tsaadiqii qofa masnee deemnu qofaa miti. Manatti waamamuun jira, wal gaafachuun jira, kan dhibamee kadhannaa gochuun jira, sammuu maatiin fedha jalaatii boqote immoo jajjabeessuun jira waan ta'eedhaaf akka tasaa ta'e immoo carraanis warra ni buusa. Ammaaf as jirra. Kanaatii wal qabatee egaa akkuma beekamu yeroo sanas yoo yaadattanii kan nuti eeyyama fudhanne baraandaan geessineetti waajjira kana ammas fayyadamaa jirra. Burus immoo Waaqayyootu beeka. Kanaa wal qabatee akka mana lubummaattis immoo waan isin deeggaruu marru isin deeggarree waliin taanee waan kamiiniyyuu waan beeknuun waldaa alaas yoo ta'e hanga ammaatti koree keessan jirra. Barnoota silaa waldaa sillaasee dabarsu waldaa irratti dabarsuudhaafis wanta hin danda'u immoo gorsa garaagaraa kennuudhaafis duubatti hin deebi'u. Akka carraa ta'e immoo guyyaa maabarri kun jiru yoon argee maabarri kun ammas maabara koodha malee wanta keessaa ba'eef koree waan hin taaneef duubatti hin deebi'u. Warra kaan keessaniif obboleessa keenyaafis Gabra Maaraamis kan dhaamu isa kanadha. Waan isin deeggaruu qabnu isin deeggarraa jabaadhaa hojjedhaa haalli hojii immoo yoo isin rakkise
guyyaa waajjira galu akka isaas yoo ta'e namas bakka buustanii kun nu rakkiseera. Kana nu sirreessaa yoo jettan hin sirreessina rakkoon tokko hin jiru. Wal qabanneetti deemna yaada jedhu dabarsuun barbaade guddaa galatooma. Miseensi alaa barnoota dabarsuu qabnu yeroo nu mijatetti yeroo qophaa'ee jirutti isaan jennee barumsaan qopheessinu barnoonni waldaa sirraa sirratti sheer godhu yoo jiraate gama kootu wanta waadaa galu sheer nan godha. Deeggaruu dhugaatti hin deebi'u jabaadha cimaa waan gaariidha wanti agarre kun walakkaa fuudhinsi ta'e kun herreegni ta'e kun keessumaa aanaa keessaa immoo malaaka salaamis akka tasaa yeroo darbitti meennaan obboleessi keenya gara baaramis bilbilanii fi dhufanii kun waa guddaadha ammas immoo waliin taanee waan hojjechuu qabnutti mari'annaa fageenyi immoo dhuguma fageenyi jira haala yeroo ammaa kana immoo hundi keessan hin beektu galatooma jajjabaadha cimaa jechuun barbaada nagaan tura. Guddaan akkuma abboonni keenya jedhan wanti itti dabalu yoo jiraate jaalala walii qabaachuun barbaachisaadha. Waldaa kana keessatti immoo keessumattuu obboleessi keenya amma bakka bu'ees to'ataa waldaa kanaa ture yeroon ani durabummaadhaan gaggeessaa turetti nama muuxannoo qabudha. Nama nufaan hojjechaa turedha. Isinis immoo warreen jirtan koree haaraan namoota muraasadha kanas keessa jiru waan ta'eef iyyuu waldaa kana amma danda'ametti wanti amma mul'ate kun kanaa olitti akka mul'atu boruuf taanillee waan gaarii akka hojjetamuu fi maqaa waldaa kanaa guddaa ture kana caala guddistanii akka kaayyoo waldaa kanaa galmaan geessan waaqayyo isin haa gargaaru bara hojii gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa jaalalli bakka jirutti immoo waaqayyo jira waaqayyo gidduu keessan haa jiraatu jabaadhaa nutis immoo waan dandeenyeen gama danda'amu hundumaan isin bira jira jechuun barbaada waaqayyo hunduma keenya faana ta'u. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko amiin waaqayyo nagaadhaan nu bulche nagaadhaan nu oolchu biyya keenya biyya Itoophiyaa nagaa nuuf haa taasisu jaalala nuuf haa kennu tokkummaa keenya nuuf haa jabeessu isinis immoo waldaa keessa isiniif haa jajjabeessu obboloota keenyas immoo amma ammaatti kan hojjetan immoo waaqayyo isaan haa eebbisu eebba isaa isaan irratti haa firfirsu dhagaa bakka deemanitti waaqayyo isaan faana ta'ee waaqayyo hunda isaanii barakata isaa eebba isaa isaan irratti haa firfirsu daa'ima isaanii ijoollee isaanii nuuf haa guddisu obboleessi keenya Dajanees abbaan keenyas immoo Maggaabee Sannaay luba Ayyala Sintaayyoo bara 2009 hanga ammaatti hojjetaniiru maabara kana yookiin immoo waldaa kanas immoo jajjabeessaa turaniyyuu yeroo isaanis jalqabama irratti nutu ennaa sana iddoo kana bakka kennineefit waldaan kuni gara fuulduraatti mana kiristaanaa mana lubummaa aanaa dandii jalatti kan jiru manneen kiristaanaa hunda hin gargaarra jechuudhaan waldaan kun yeroo sana hundeeffamee tureyyuu hanga ammaatti waan baay'ee hojjettaniittu magaala Gincii kana keessattis kan jirus baay'ee gargaarsa guddaa hojjechaa turtanii waaqayyo isin haa eebbisu eebba isaa isin irratti haa firfirsu wanta hojjettan waaqayyo hojii keessanis isiniif fiixaa isiniif haa baasu warri immoo jirtanis immoo isaan deemaniiru jettanii dhiisuu otoo hin ta'in irra caalammoo isaan caalammoo hojjechuu qabdu waan ta'eef isinis immoo walii galtanii jabaattaniit hojii kanas immoo irra caalammoo gatii gaarii agarsiistanii akka hojjettan waaqayyo isin haa gargaaru maqaa qulqulluu Mikaa'eliitiin jalqabdanii Mikaa'el isin haa gargaaru laboobaa isaatiin isin haa tiksu isinis hundi keessan iddoo dhuftanii mana nagaatti waaqayyo nagaadhaan akka isin galchu eeyyama isaa nuuf haa ta'u waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu gara fuulduraattis maabarri kun maabara guddaa maabara jaalalaa maabara nageenyaa akka ta'u waaqayyo nu haa gargaaru yaa abbaa keenya jennee waaqayyo haa galateeffannu abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu jaalalli kee maqaa samiirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u mootummaan kee haa dhufu innis galanni isaan bara baraatti ameen nagaa ergamaa qulqulluu Gabrieliitiin nagaa siin jennaa dhageetiin dubaroodha foon keetiin dubaroodha waaqayyo samaa siif galanni haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha firiin gadameessa keetis kan eebbifamedha kennaan kan bitamte galmadhi waaqayyo si wajjin jira jaalatamaan waaqayyo si wajjin jira isaa keenya Yesuus Kiristoos laalifamu kadhadhu cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti ameen kadhadhu hanga bara baraatti ameen gooftaan keenya uumaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa kan ta'e abbootii keenya lubootaaf aangoo isaaniif kennee daa'imummaa kaastanii hanga ammaatti kan hojjettan waaqayyo cubbuu keessan irraa isin haa qulqulleessu anaanis isiniinis mootummaa waaqayyo akka dhaallu akka nu gargaaru yaa Kiristoos nu fayyisi jennee si'a 12 kadhannu. Haadha keenya giiftii keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii jedhee akka dhibama nu taasisu Maariyaamii jedhee yaa Kiristoos nu fayyisi jennee si'a 12 kadhannu.
ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ኃጢአቴ ዋጣተ ሁሉ ህዝብተ በሃልዮ በገቢር በነቢብ ጉራን dhaga'uudhaan ijaan arguudhaan hojiidhaan raawwiidhaan hawwiidhaan daa'imummaa kaastanii hanga ammaatti kan hojjettan cubbuu keessan irraa Waaqayyo isin haa hiiku masaraataati እግዚአብሔር ይፍታ Waaqayyo isin haa eebbisu